hinaa sa'am. Nu yakkaamiti kaasa'uu barbaanne. Lakkisaa waliin ajjeesinaa hammeenya kanarra walitti hin dabalinaadhaa kan jedhu. Abadan dhaabuu qabdanii kan jedhu. Dhiirummaa obboleewwan keessaniif hiyyeessa karaa deemu irratti isin bira qaanqeen hin geettu hiyyeessi ajjeefamuu hin qabu dhaabaadhaadha. Hammeenya haganarra dhoofinaadha. Malee bakka bu'ummaa gandaatiin namni biyyaa bahee hin jiru. Bakka bu'ummaa gosaatiin ammoo isin ajjeesaa taatanii ajjeefamaa akka ta'u jiraachuu hin qabu. Kuni jecha dhumaati. Jaarsummaan garri itti taa'an hin jiru. Garuu obbolummaan wal ajjeesuu dhaabaati waan kalee darbe akkaataa itti raawwatamu biyyaa fi seera addunyaatiif seera biyya jiruu fi seera biyya saniitiin illee laallamuu mala. Garuu nama du'ee fi nama rakkoon irra gahe nama olibbaa walirraa dhaabaa. Wal mo'adhaa seenaa hojjedhaa dhaabaati. Kanarra itti deemamuu hin qabu. Lammiin teenya jidduu keenyatti cabuu hin qabdu. Egereen nu harkaa cabuu hin qabu. Naamusaan maqaa keenyaan sabni cabuu hin qabu ka jedhu sammuu keessa kaayyadha malee jaarsummaa hin qabdu yakki. Yakki bakka bu'ummaa gosaallee hin qabu. Jaarsummaallee hin qabu. Jilba qaba. Seera qaba. Suni mataa isaatiin laallama. Garuu har'a itti deemaa jiru nama biraatii fi yakka biraatti hin dabalinaadhaa kan dubbatamuu malu jechuu barbaade. Ulfaadhaasi. Yaa kanuma amma laali ijoolleen teenya wanni isin jechaa jirtu waa tokko. Bike. Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan ijoolleen tun jettu dhageettee mi sirriitti fahamtee? Haga tokko dhagee. Hayyee gohe. Isin jala ture obbo Shaffisin seenin duras ture. Naa bareeda itti fudhadhu. Dhagayaa jira waan jarri jedhan dhaga'ee ani guyyaa sadiin kana irraa fagaadhee dhiisee gisee yeroo tokko tokko isunuma caqasaa gadheen gadda galgala Abu Musaab illee fiddanii dubbii dura itti himamuu malu boodarra itti himtan cufa alaalatuma ture. Wanni itti sitti seenuu dhabeef illee waan afaanii fi funyaan hin qabne waan ijaa gurra hin qabne adeemsi deemamaa jiru. Na dhibdeeti ammallee maaltu na dhibe sitti fakkaate. Guyyaa gaafa mana barsiisatitti haasawamee Ahmad Kingi dhufee haasawamee bayameet borumtaa ganama Ahmad Kingi ufumaa qabee ufumaa mucaatumaa nu argisiisee viidiyoo agarree ansan booda dubbiin waan lama natti fakkaatte. Tokko wallaalummaadhaan ajjeesuuf yaalu, tokko diraamaa itti wayiin funaanan jedhee fudhadheeti dubbii sanarraa ammallee dubbii san waan lafa kaa'e qaba bakka san ittillee maa inni nan jedhe warra Suudi Arabiyaa jiru dhiisaa. Warri Suudi Arabiyaa jiru qaamaa qabu jira. Warri waan kana keessa yoo ka bu'allee taatu bu'aa argatu yoo ka bu'allee hin taane agartee dubbiin karaa malee deemtee ijoolleen gowwummaa wallaalummaa wal ajjeeftu taate ijoolleen wal ajjeeftu tuni gandaan yookaan arsiin ergatee yookaan walloo ergatee miti bakkallee nun bu'an gara lachittuu bakka nun bu'ani lubbuu wal balleessuu tanarraa wallaalummaadhaan yoo ciniinnatanii walitti deeman warri achi jiru haa dhaabuu nu warri fagoo jirru warri distaansirra jirru yaada kennina yaadni nuti kenninu miidiyaa kanarratti kennama asii waraabee achiin deema achii waraabee as deema haa dhaabatu namni fagoo jiru yaada itti kennullee haa dhiisu ka achiititti deebisaa jedhee ture amma waan ansi gaafa dhagas yesis ka dhaga'u immoo hin dhaabanne wantichi amma gabaabatti wanni naan galle akka reef mubaarak dubbatutti yoo dhaga'u Ahmad Kingi ammallee tumee nama miidhee jechaa jiran. Ka gaafa san guyyaa afur dura inni nu gaafatellee mucama kana tokkocha guyyaa afur dura dhagaye. Ziyaartii bakki ati jirtuu fi bakki amma nu jirru garagara. Nuti dubbii poontii dhumarra jirra. Tiifitaa na obsi. Gaafi matee sanitti deebuutti jira. Gaafa sanis Ahmad mucaa maammee nuu fidaa jedhe. Gaafi maammaan si gaafachaa jiraani. Ahmad ijoolleen walloo waan biraa waa tokkollee osoo hin goone mucaa san ijoolleen tuni kennuu diddemo ankaleessa fi dheengadda waan detteelii hin qabneef ijoolleen tun kennii diddemo himuu diddemo waan mucaan aleeltun dubbatellee dhagaye dheengadda waliin lolaanii ture na dhaga'uu didee dhiisee biraa deeme
waan inni haasa'u guutuu dhaga'ee jira gaafsan amma gaafin tiyya jarri dhaabanit ijoolleen teenna kennuu didde moo osomaa jarri akkatti tumaa lubbuu baasaa jiran ijoolleen kennuu diddee tan addaan naa baasi sii hima waan sii himu. Ayyee galatoom. Laal gaaf jalqabaa lolli akka dhaabbamu jaarsonni labsitee lolli dhaabbate. Lolli dhaabbatee erga ijoollee akka gadhiifamtu gara lamaaniifuu labsame. Xumurri ijoollee gadhiifamuu haga jimaataatti jedhan. Gamana ijoollee namni gadhiifamuu eegalee keessaanis namni naa ergame jira akka gadhiifame shurrubbeen naa erge. Kan shurrubbee waliin oolle ijoolleen teessan nama gadhiisutti hin jirtu. Namni barbaadu yeroo sanitti nama sadii gaafatanii iyyuu tokko biyya galee kun lamiin gadhiifamanii tokkicha kanaaf mucaa tokkotu hafee kun lama jedhaa walumaa galatti tokkotti deebitee maammee kanatti. Ijoolleen teenya gungumaa jirti loletti deebi'uuf jirtaa jirti lolaa jirti jaarsotaanis lolaa jirti nuunis lolaa jirti dubbii tana ani arraarraa qabee guyyaa kamisaatii beeki ani arraarraa qabee keessaan baay'ee ijoolleen teessan gurbaa kanan dhabsiisin waan kana booda dhufuuf ani keessa hin jiru nuun jedhe mee shurrubbee akkanan jedhini namoota na gadhiifte naa ergi jennaaniin hamma tokko ragaa naa ergee kaan guruupii maanguddoota irratti erge. San booddee jimaanni dhufe guyyaa jimaataa ani keessaa bahi jedhee baheen. Ijoolleen isaanii achirraa bifa haaraatti nama qabu eegalte. Qabaan itti fufe. Achirraa eegalee guyyaa jimaatarraa maammee fidaa jechuun yoo xiqqaate namni 15 qabame. Ammas itti fufaa jira. Ammas yoo maammeen kun kan hin baane ta'e qabaanis itti fufa, tumaan itti fufa, nama ajjeesuun itti fufa. Erga guyyaa jimaataa sanirraa hanga har'aatti nama gara 15 ka qabame. Sii galee osoo guyyaa san gadi bahe namni kun hin qabamu ture. Guyyaa san gadi bahuu dhabuun haga har'aatti gara nama 15 kan qabame. Tumamaa jira viidiyoo keessaan nu ergaa jiran mataan shakshak nu gere akka itti callifnu dhabne. Sii galee kunoo ilaalii nu siin jedhan ijoollee teessan nama 5 ijoollee teessan nama 6 ijoollee teessan nama 2 kunoo ilaalii nu arga jirti maammee nu fida gara nama 15 ta'e lubbuu ijoollee kanaas baraaruuf. Ka ammallee gara kisaaraa gara fuulduraatti dhufuu fi ganaa karaa deemullee nagaa fiduudhaafi yoo mucaan kun gabbahe malee furmaanni biraa dhufaan jiru maal goonaadha. Okay, marree waan gootan. Dubbiin sababa maammee tokkochaa namni 15 ol qabameedha namaa viidiyoo isin ergaa jiranii daawwanne ati natti himtu. Ijoolleen immoo maammeen ala ijoollee biraa nama gaafatan hin qabanii hin qabne jechuudha. Ijoolleen arsii maqaa dhayattee maqaa arsiitiin deemtu akka cululleetii fi Fuad Faanti nama biraa hin qabne maammee kama torbaan har'aa gaafatamaa jirutu har'allee gaafatama jechuudha maammeen. Gara ijoollee warra wallooti maammee qofa gaafatamaa jira. Gara ijoollee maqaa arsii dhayattuuti 15 oltu qabamee jarri tumaa isinitti ergaa jiran. Nama qabame kana sana baasu guyyaa jimaataa gaafa jalqabaa san ijoolleen teenna kan nutti fiddee nama 5 namoota lama kan nama 5 gaafa jimaataa gaafa guyyaa gara kamisaa sanitti jechuudha kan dhabame. Yeroo san nama 5 odeeffannoo qabna. Achirraa as ka qabameeyyuu gara nama 15ti amma. Amma inumaayyuu 50 gahan. Itti fufaa deemaa dabalamaa deemaa. Bannaa gale naa galte dubbiin. Jimaataa as ijoolleen teenna warra akka cululleetti fi warra akka Fu'aadoroo namni hamma kanaa durraa qabame jedhanii riippoortii isinitti godhanii isin gaafatanii jarri maammee gaafatti torbaan har'allee maammema. Bike dikko dubbadhu ziyaadi waliin bike dikko dubbadhu. Afita tokko dubbata si gala. Cululleen faanti ani sima gaafadha bike situ irra jira torban guutuu situ irra jira si argaa ganama galgalatti irra jirta firoomsa wajjin ni arga firoomsa walilleen turre taani biraa hafe haalli isaa haalli adeemsaa natti hin tolle. Fu'aadi fi cululleen faanti namni torban har'aati as jimaatarraa as qabamee mana amakkiin gititti tumamaa jiru kana keessa ebaluun nurraa qabame jedhanii isin gaafatanii isin immoo isin gaafatanuma naa deebisime. Okay, ijoolleen teennaa evidensiin isaan nutti fidan qabame jedhanii nama 5 saniin ala qabatamatti ifaan ifatti suuraan isaan nu ergan hin jiru. Kan na bira jiru namoota 5 san haga ammaatti. Garuu warri amma ani arge 15 kun ijoollee walloo ka isaan keessaan naa ergan naaseen jaran agarsiisan. Si galee baay'ina isaan siimuu jira malee evidensii gara ijoollee kennaan dhufee miti. Viidiyoo ijoollee kennaa naa ergame agarsiisanii hafaa haqan. Ziyaad. Si galee
Qoy ziyaada. Ziyaadin asirratti Kanaaf evidensiin ani qabu ka jalqabaa ijoollee mashana san. Okay. deebii kana deebisuu barbaadeera biikee deebii kana ziyaasi gaafate kana. Haa fixatu qoy gaa fixatu. Ana gaafate. Gaa'e mee haa itti dabalu inni itti aanaa dabalu jirullee. Ziyaadina dhugaa keeti amma sirrii jirta amma ziyaad sirrii jira. Amma biikanii jaarsummaa gaafa qabamte dubbiin kun akkuma dhumuudhaaf hojjechuu jira malee achi as maaltu ta'amaa jira achi duratti maaltu ta'amaa jira wanta jedhu kana gonkumaa madaalle ziyaada amma sirrii jirta. Dhugama jirtu yoo walitti himne. Amma inni maaliifi akka wanni kun dhumuudha kaayyoon isaa. Achi asitti isin immoo ta'an amma yoo dubbii kee keessatti ilaalu jarri waan kana hojjetanii isin ammoo hanga kana keessatti wanta isin hojjettanii takka hin jiru mucaa san tokkochaa kan isin qabdanii harkaa qabdan wanti jedhu na fakkaatu dubbiin kee ilaalchisaa. Mucaa kana kan walloo tokkocha kun harkaa qabdanii. Dhugaadha. Nuti maaliifi namni keenya nurra duulee wanni jechuu jiru haga isin kanaa miti kana duratti illee nama tumaa turtan namni nu dhaabe namni keenya xiqqaa guddaan sheekiif qeessi waan nurra duulee jiruuf hin dhaabne. Ammallee haga jaarsummaa kana kennallee namni 15 qabame kana uummata akka nuun hin badin jennee hin dhaabne. Hom takkaayyuu rabbiin kan nutti beeku nam tokko hin qabne. Dhugama sitti hima. Kama 15 ni amma torban kana keessa qabame kana keessatti ammutana jira. Siigalee kanaaf nuti jaarsa kanarraan hin tarkaanfannu jennee akkanuma dhaabannee eeguu jirra laakiin gama wallooti namni nurraa tokko dhaabillee hin jiru. Lolli illee na biikee ammallee irra deebi'ee ijibbaas dubbii mu dubbadhaan ammallee maaliifi lolli ammallee akka itti dhaabatu jara kenna namni dura qabbaneessee gamallee kan isaanillee nurraa dhaabbannu jedhan nurraa qabadhaadhaan isinillee asii nuyyuu qabatanii isinillee dhaabbanneemi. Kalaas jirullee furmaata isin dhaabat. Amma naa galee amma naa haga an hubachuu danda'u amma hubadheera. Wanni ani jala deemee gamana si gaafadhuufis tanaafi. Dhugaadha gama ijoollee maqaa arsii dhahatanii lolarra jiraniiti. Taatoo jaarsonni torban dura dhaabaa jetteen dhaabanirraa nama tokkotti hidhatanii hin qabne. Ijoolleen gama walloo dhahatteetiin ijoollee daa'imman karaa deemtuu fi nama miskiina karaa yaa'u guurtu immoo hin dhaabanne bakka isaan itti guuran akka isaan itti guuran hunda isaa gaafadhee jiran ijoollee. An ofii beeku takaraa kana beeyturraa sirriitti adda baafadhee jira. Gaafadhee jira. Gaara arbaati irraa qabee kamis irraa qabee akkaataa isaan jiran hunda akka itti guuran hunda gaafadhee jira. Amma waa godha. Gabaabamatti amma waan obbo Shaffis illee waan seeralleetiin wal qabsiisee lafa kaa'ee ka seeraa seera gaafata. Ka seeraa seera gaafata. Erga haga har'aatitti nama tokko hin qabin. Jaarsarran tarruu hin qabnu erga jettan biikee fi firoomsan gidduu kana keessatti mana kanatti baay'ee waan isin arguuf namni tokko yookaan biikeen mataan kee yookaan firoomsaan dubbii tana keessa yoo jirri jiraate mana namiituttuu galti. Yoo qulqullummaaf dhugaa fi lubbuu badaa jirtu dhaabuuf karaa haqaatti irratti deemamte ijoollee tana fu'aadii fi culullee wajjin. Nama tokko godhaa fi du'aa fi jiraa mucaa sanii isin agarsiisan. Kajarris viidiyoo waraabdee isin ergitu odoon ta'in ijoolleen qorattee ijoollee isinitti haa dhiyeessitu warra qabamanii fi warra jarri ajjeeftallee isinitti haa dhiyeessanii. Gamanallee nama godhaati jarrillee nama ufii haa gootu. Dubbii tana lafarratti gadi bu'aa keessan lafarratti gadi bu'aa laala. WhatsApp irratti yookaan immoo imo irratti gadi bu'aa laala asirratti miti. Ijaan argaa. Viidiyoon isin argisiisan jarrillee viidiyoon isin argisiisu gama lachiisilaa viidiyoon sitti ergaa jiranii biikee miiseenjaraaf kaan sitti ergaa jiranii. Ammas gara lachiiyyuu gadi bu'aati laala gadi buutanii eega laaltaniin du'aa fi jiraa isaa adda baasa. Ammoo waan jechuu barbaadu culullee fa'aan eega harka har'aan qabini olaantummaa argannaa olaantummaan deemnaa olaantummaan teennaa Ahmad Kingi. Mana barsiisaa keessatti naan jedhe jala jirti ijoollee warra kun waan dhoysuun hin qabnu wal jala waan dhokan hin qabu. Mana isaanii baay'ee argee jira. Walooma 11 ka jedhu tokko silaa waan kana malee arboo 20 sa'aatii akka itti qabanii fi akka itti tumaniin haasa'uun ala takka qabbaneessutti hin jiran. Kun waan dhugaa rabbii fi namni addunyaan tun hundi argitu. Addunyaan afaan Oromoo beeytu hundi hin argiti. Ka jijjiiratee ilaaluu danda'e illee hin arga haasawa kan. Walooma 11 mana jedhu keessatti. Dheengadda galgala nama sibira ture. Ali Ahmad nama jedhu. Asitti jaarsa ta'ee haasayaa ture. Gabbu'ee immoo waan biraa haasayaa ture.
kana callaa keessa deemnee hin haasofnu. Erga haga ammaa ijoolleen tuni tartee cululleen faanti achi tartee nama tokko ka hin qabin taate dhaabaa eega jarsi jedhe dhaabe kanallee jaarsatti kenna. Olaantummaa isaanii gooba jegnummaa isaanii gootummaa duraan ummanni walloo biyyatti qabu kan nuti beeynu san eega gaara arbaati ittiin kan galanii achii gaara keessa taanii akkas godhan taate haa fudhatan jegnummaa san. Du'aa fi jiraa isaa kennaati ijoollee guuramtee tumamaa jirtu irraa dhaaba. Irraa dhaaba. Osoo qabdanii harkaa qabaattanii baay'ee qabdanii harkaa qabaattanii wal jijjiiraa isin hin jenne. Amma sababa Mahammeti akka Ahmad akka biikennatti mukana nama 15-20 yoo qaban this is impossible. Waa wal madaalullee akka biikennatti mukana nama video su toorabbattaa cufee. Kanaafi dhiisaa itti argisiisa biikee fi firoomsatti illee argisiisa jara namni rakkataa jiru asirra itti argisiisa. Ani wanni isiniin jedhu gabaabatti kaseeraa immoo laal kaseeraa du'es wadhaanames seerri bakka hundattuu seera. Seerri bakka hundattuu bira dabri nageenya haa dhufu dura waan takka irraa fudha ijoolleen tenna jaarsi wallooleen kun nu dhufe caalaan nama garaa kara wallooti nama jaarsaati. Irratti nurraa fudhata san tareef naan jettan jechuu ani ijoollee walloo nama isin harka galmeeffattanii harkaa qabdan san hunda isinii baasisiisuu isinii mul'isuu nan ifaaje nan hojjedhe garuu isinii san hunda isinii argaa waadaa isiniin seenu. Sigalee isa sana jaarsi walloo asuma kun nu bira dhufee jira jaarsa wallooti waan gama keetii jiru. Sigalee kakabame hagana kadhamne hagana tananuu baaftaa dhugaa jirtu jaarsa wallootiin ammuma jennee deebii irraa argachuu dandeenya sun achi qabdi ta'ammoo gama kennaa ijoollee teennaan guyyaa haga kanatti namni daddabalamee qabamulleen sababa maammeeti. Maamme mafidaa jechuun namni qabaan dabalamaa tumaan dabalamaa ajjeesaan dabalamaa waan jiruufi dubbi maammee kana akka gadi baastan anis asimaan kabajaan isin gaafadha ijoollee teennaan yoo ammoo akkuma reef jettan sani maammee tokkichaan ijoollee tana hundi baatu malee dhugaan maammee hin bahu jettan taate furmaatatti karaa cufuu natti fakkaatti ani isaanii akkaataa isin gootan ani hin beeku caalaamee ol deebi. Si gabaabadha. Simaa gabaasaa deemaa. Caalaa garaa walitti hin jabaannu. Caalaa olaa deebi'u qabu. Ol deebi'u baay'ee. Jaarsa garaa walitti rakkoon qabu. Waan asirratti si guutu jira. Ila mootummaan tokko gaafa biyya takka wal dhayu waraana yoo irraa hin dhaabin ammaammootu mootummoonni gamtoomanii kan gidduu san garanii araara jidduu kana lamaanitti buusan yoo waraana keessaa atis kan dhawu jirtu waraana biyya san keessaa irraa dhaabdee waraana kee keessaa baafatte kan biyyoota ollaa san nageenyi isii dhaallamu. Akkanaa mitiree atis kan dhugaa kana naa barbaaddu